Baay'inni uummata biyya tokkoo hagam ta'a jedhamtanii osoo gaafatamtanii biliyoonaan, miiliyoonaan yookiin immoo kuma dhibba hedduudhaan jettanii yaaduun fayyummaadha. Haa ta'u garuu baay'inni uummata biyya tokkoo 27 qofaadha utuun jedhee isinitti himee dubbiin kun soba isinitti fakkaachuu yookiin amanuu dhiisuus dandeessu. Garuu lafa Siilaand yoo ejjettanii fi waa'ee biyya Siilaand jedhamtuu yoo dhageessaniitu ta'e dubbiin qoosaa fakkaatu kun dhugaa ta'uusaa hubattu. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota VTV. Qophii keenya har'aan waa'ee biyya haala nama ajaa'ibuun hundooftee fi baay'inni uummata ishees 27 qofaa ta'e waa'ee biyya Siilaand kan waliin ilaallu ta'a. Qophicha waliin Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Haalli isaa qoosaa yoo fakkaateyyuu namoota 27 qofaa kan qabduu fi seera mootummaa alaabaa mataashee akkasumas paaspoortii mataashee dabalatee kan qabdu dhaabbatni mootummoota gamtoomanii beekamtii kennuufii baatanillee biyya taate hundoofteetti. Biyyi harka namootaan uumamte kun biyya baay'ee xiqqoo yeroo taatu kan hundeeffamtes bara 1943 waraana addunyaa lammaffaa boodadha. Kaayyoon hundeeffama biyya kanaa inni guddaanis miidhaa karaa qilleensaa Jarmanii Ingilizirra gahu mormuufi. Biyyi kun karaa lamaan galaana irratti kan hundoofte malee fedha namoota baay'ee waliin jiraachuu akka hin qabne seenaan biyyattii ni mul'isa. Galaana Biriitaaniyaa irraa maayila 7 qofaa kan fagaattu biyyi xiqqoo Siilaand kun uumamumaan kan uumamte osoo hin taane faallaasaan yeroo tokko kaayyoo wattaaddaraaf ijaaramtee kan achumaan hafte yeroo taatu yeroo ammaa garuu alaabaa mataashee fi faaruu biyyaa mataashee kan qabdudha. Biyya ta'uu ishee dhaabbattoonni garaagaraa mirkaneessuu baatanillee Piriinsiipaalii of Siilaand jedhamu garuu dandeesseetti. Bakki jalqaba Biriitaaniyaan waraana qilleensarraan dhufu ofirraa qolachuuf yaadamee ijaarame kun waraana qilleensarraan karaa Jarmanirraan gahaa ture haala salphaadhaan hordofuun ofirraa ittisaa tureera. Yeroo sanatti bakki kun daaktota bishaanii 300 olis akka qabatee turetu dubbatama. Akka har'aa biyya jedhamee waamamuun dura xumura waraana addunyaa lammaffaa ilaalchisee haala bakka yeebsirraa fooyya'aa ta'een qophii biroodkaasting reediyoo daddabarsuuf namoota bakki sun mijaa'aa akka ta'e yaadan Jaak Moorii fi ilma isaa Jeeniin bakki weerarri irratti raawwate kun bakka kanarraas kan tamsa'u Wonderful Raadiyoo London kan jedhamudha. This is wonderful Radio London, where you're hearing things, Raadiyoo kanaanis sirboonni adda addaa daangaa malee kan gadhiifamanii fi qophiileen bashannanaas kan ittiin dhiyaatan ture. Sababii kanaanis raadiyoon kun hawaasa biratti jaallatamummaa guddaa argateera. Bakka yeroo sana maqaan hin kennamnee fi weeraruudhaan qofa daangaa malee fayyadamaa fi beekamtii argachuun abbaa fi ilmaa hin liqimsamnee fi qopheessaa raadiyoo sanaa kan ta'e Haadiirooy maatii Moor bakka sanaa ari'uun irra deebiin bakka sana kan to'ate yeroo ta'u, bakka sanattis akkuma warra duraa tamsaasa reediyoo hojjechuurra bakka sanaaf maqaa Siilaand jedhamu kennuun biyya ta'ee akka hundaa'u ajaja dabarse. Yeroo sana biyya taatee bakki xiqqoon hundeeffamte kun alaabaa mataashee, paaspoortii, faaruu biyyaa akkasumas bakka daldalaa fi maallaqa mataashee hojjechuun biyya ta'uu ishee beeksiseera. Bakka kana diiguuf akkasumas balleessuuf yaaliin gurguddaan akka ture seenaan biyyattii ajab jechaa kan nutti himu yeroo ta'u, bakka kana bakka bashannana galaanarraa gochuuf yaadamee akka turee fi akka hin milkoofne seenaan biyyattii kan dubbatudha. Biyya kana seenuufis ta'ee bahuuf seera guutuun dirqama akka ta'e mootummaan biyyattii kan beeksise yeroo ta'u, biyya kana deemuufis paaspoortii sirrii biyyattii qabachuunii fi maallaqa biyyattii qabachuun dirqama akka ta'es haga beeksisuutti ga'ameera. Mootummoota gamtoomanitti Awurooppaatti paaspoortii faantaasii jedhamuun kan beekamtuu fi Siilaand keessatti qofaa paaspoortii fayyadu akka ta'etu himamaafi. Kanaanis namoonni 27 kun jiraattota biyyattii ta'uu isaanii mirkaneeffataniiru. Biyyi kun rakkoon yoo uumamus seeruma ishee fayyadamuun biyya furuun beekamtudha. Mootummoonni gamtoomanii biyya ta'uu isaanii mirkaneessuu baatanillee namoonni 27 kun garuu nuyin waa'een dubbii namaa nu hin galchu isaan biyya miti waan nuun jedhaniif wanti ta'uun jiru jechuun biyya ta'uu isaanii alaabaa isaanii mul'isuun jiraachuu isaanii itti fufaniiru. Mootummoonni gamtoomanis akkuma jettan isiniif haa ta'u jechuun ala kanas sanas isaaniin hin jenne. Biyyi kun biyya atleetota hin qabne haa taatu malee atleetota tokko tokko maallaqaan bituun akka fiiganii fi alaabaa ishees akka ol kaasan gochaa jirti. Kunis mootummoota gamtoomanii aarsuudhaaf yaadameetu jedhama. Mootummoonni gamtoomanii biyyi ajaa'ibaa kun biyya ta'uu ishee hin beeknu jedhanillee biyyittiin garuu ani biyyadha jettee alaabaa ishee ol qabuun namoota 27 ishee waliin jiraachaa biyya jirtudha. Maarree kun ajab naman jechisiisuure horaa bulaa.